kabajamtoota hordoftoota sagantaa kootii dura nageenyi Waaqa lafaa isin haa ga'u. Har'aa seedaan nama badhaasoo sobaa jedhaniitan isin dabarsa. Egaa addunyaa tana gubbaarratti wanna lama wal fallisaadhaan kan guutamteedha. Addunyaan tuni ifatu jira, dukkanatu jira, adiitu jira, gurraachatu jira, beekatu jira, wallaalatu jira, sobaatu jira, dhugaatu jira jechaadha. Kanaaf addunyaa kana gubbaarratti tiriitiin deemaa oolu kun hunduu sobaa fi dhugaa gubbaa jidduutti falmii godhamuudha jechuu dandeenya. Namni akka dhuunfatittis, akka gariitittis, akka biyyaatittis, akka addunyaatittis dharaa fi dhugaa jidduutti falmiin godhamaa xoola guyyaa kana guutuutti. Bittaa gurguraa keessatti, jaalala keessatti, hawaasummaa keessatti, wanna bakka hundattuu bakkeen sobni fi dhugaa waliif falmine hin jiran. Wal falmaa xoolanii jechaadha. Bittaa gurgursa keessatti, waa hojii hundaa keessatti. Kanatu oola. Dhugaa fi sobatu jidduutti falmiin deema. Waraanni addunyaa irra deemu kun hunduu sababbiin isaa falmii dhugaa fi lola jidduutti deemudha jechaadha. Dhugaa sobaa fi dhugaa jidduutti deemu jechaadha. Falmii kana lamaan irraa waraannis, afaaninis, ololaanis, meeshaadhaanis lolli jiru hunduu ka'umsi isaa falmii sobaa fi dhugaa jidduutti deemaa jirudha. Kanaaf jaalannus jibbinus sobnis dhugaanis addunyaa kana gubbaarratti hin jiraatanii wal falmaa jiraatanii waggaa yeroo baay'ee dharti addunyaa kana gubbaarratti baay'ataa deemtee addunyaan tuni addunyaa jeequmsaa, addunyaa waraanaa, addunyaa badiidhaa ta'aa deemti jechaadha. Bakka haqni itti baay'atutti immoo jaalalatu jiraataa, nageenya jiraataa, waliigaltee jiraata. Yaa ta'u malee wanni kun hunduu sobnis dhugaanis addunyaa kana gubbaarratti jiraachuun dirqama ta'ee jira. Addunyaanis immoo sobuma kanaafuu beekamtii kennitee guyyaan tokko guyyaa sobaa ta'eetu akka beekamu April the Fool jedhanii too sadaasa tokko akka lakkoofsa Awurooppaatitti guyyaa sobaa ta'ee hayyamamee guyyaa san namni wal sobuu qaanii miti, balleessaa miti jedhamee fudhatamee namni guyyaa kana waan fe'e jedhee akka wal sobu hayyamamee jechaadha. Kanaaf guyyaa kanatti waggaa sobamte asii ofitti gaddita malee wallaalummaa keetti fudhatta malee maaliifan sobamee jettee guyyaa kana keessatti nama si sobetti aaruun qabdu yookaan immoo loluun qabdu jechaadha. Kanaaf sobni kuni addunyaa keessatti guyyaa tokko guyyuma biraatillee bal'inaan jiraachaa oolullee guyyaa addunyaan beekamtii kennitee fi guyyaa sobaa jettee kennitee fi namni wal sobutu jira jechaadha. Kuni kan ta'eef addunyaa kana gubbaarratti sobni jiraachuu beekuun ilma namaatiif barbaachisaadha. Maaliif addunyaa kanarratti namni sobaan jiraatudha murteeffate baay'inaan waan jiruuf sobni akka jiru beeknee of eeggannoo hogoone malee yeroo baay'ee warroota sobaatiin gowwummaaf saaxilamnaa, miidhaaf saaxilamnaa. Kanaafuu addunyaa kana gubbaarratti
dhugaa qofa osoo hin ta'in sobni illee ni jira jennee akka beeknee of eeggannoo goonuu fi addunyaanis guyyaa kanaaf immoo beekamtii kennitee guyyaa sobaa jedhanii Apiriil 4 kanaan namni wal soba jechaadha. Hawaasaan keessatti guddadhe keessatti waan akkanaa bakka adda addaatti illee jiraachuu dandeechi garuu nama badhaasoo sobaa jedhamutu jira. Badhaasoo sobaa nama jedhanii beekamu jira. Badhaasoo sobaan ani sobaadha jedhee hawaasa keessatti himatee nas sobaa sobeetanii soba malee dhugaan dubbadhu jedhee nama himatee hawaasnis beekamtii kennee fi badhaasoo sobaa jedhee too maqaanis bahee fi innis anis sobaadha nas soba jedhee murteeffatee ka'ee jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni akkanaa sobaa oduu hin ta'in nama dhugaatti illee jechuu dandeenya. Maaliif nan sobaa jedhee eega himatee deemee ni sobullee akkuma guyyaa Apiriil 4 sanii namni kun itti gaafataman qabu jechaadha. Sobaa ta'uu isaa himamee nas soba jedhee murteeffatee ka'ee of eeggatuun dhimma abbaati. Kanaaf badhaasoo sobaanii yaa dhuguma sobaadha moo nama dhugaatu kan jedhu dhaggeeffattoonni yookaan immoo warri sagantaa kana ilaalaa jirtan murteessuu dandeessanii badhaasoo sobaan ani sobaadha jedhee nama murteeffatee ka'ee gara biraatti waan asirraa barannu immoo sobumtuu mataa isaatii fi dandeettii barbaachisaa. Maaliif soba dhugaa fakkeessinee hoo dhiyeessine malee sobnis ani dhugaadha jedhee dhiyaatee nama irratti fudhatama argata malee sobni adda isaatitti soba ta'uu eega beekame eegatti dammaqame sobni sun gatiin qabu jechaadha. Namni sobu suni soba san dhugaa fakkeessee dhiyeechee akka nama biratti fudhatama argatu taasisuu qaba. Dandeettii akkasii qabaachuu qabna jechaadha. Kanaaf badhaasoo sobaan nas sobaa ani sobaadha yeroo ka'u dandeettii sobaan nama amansiisuu akka qabu. Ofitti amaneeti nama ani beekadha nan jedhu sobaa kiyya ta'uu beekatu gowwoomsuu nan danda'a nama jedhee murtee ka'e jechaadha. Kanaaf tokkoon nama dandeettii qabu badhaasoo sobaan nama dandeettii nama waa amansiisuudhaa qabu akka ta'e agarra. Gara biraatiin immoo badhaasoo sobaanii himatee eega deeme ani nas soba jedhee eega deeme iyyuu namni kun gara biraatiin nama dhugaatiilleedha kana jechuutti nu deebisuu danda'a. Waan akkanaati jira. Egaa amma badhaasoo sobaa namni hoggaa badhaasoo sobaatti dhufee badhaasoo sobaa na sobii jedheeti gaafata malee dhugaa natti dubbadhu jedhuuni na sobii jedhaniin. Badhaasoo sobaanis immoo inuma soba. Akkuma dura isitti himee sobni sun hoggaa dhugaa ta'ee fudhatama argate malee hoo itti beekame taate immoo badhaasoo sobaan mo'atame injifatame jechuu dandeenya. Kanaaf badhaasoo sobaan oduma sobaa ta'uu isaa sitti himuu odumaatis of eeggannoo gootee na sobu jettee too of qopheessitu nama si sobuu danda'u jechaadha badhaasoo sobaan. Amma kanaaf badhaasoo sobaan hoggaa sobu namoota saayikooloojii isaanii, fedhii isaanii, maaloo isaanii beeketti yeroo baay'ee kanarratti hundaa'ee soba. Amma badhaasoo sobaan nama sooressa tokko qabeenya akka gaariitti qabu nama immoo beekadha jedhanii laalanii nas soba jedhee itti qajeele. Namni dureessi kun yookaan sooressi kunii qe'ee taa'aa badhaasoo sobaan dhaqeen nagaa jedheeni hoggaa kana namni kunii badhaasoo sobaadhaan nagaa jedhee gaafatee raawwate badhaasoo sobaana sobimee jedhee
ja'an. Jennaan badhaasoo sobaan haala nama dadhabee gaggabee tokko of fakkeechee abboo eeganii manaa bahee ture karaa fagoo deemee tan dhufee midhaan eeganni afaan hin qabe guyyaa baay'eedha. Ani amma dandeetu si sobu mee duraa waa afaan na godhaadhaa jedhan. Badhaasoo sobaan nama kanaan. Tole maarree abbaan qabeenyaa kuni warra manaa hin ajajee badhaasoo sobaadhaa dafaatti dhiyaana qopheechaa jedhamee haga nyaanni qophaa'u aannan fidaa kennaafii jedhanii badhaasoo sobaan aannanii dhugee hafuura baafatee nyaanni hojjetameetiif dhufee hin nyaatee quufee ammas hafuura baafatee nama dadhabee nyaate ta'ee hafuura baafatee abboo gaggabee midhaan dadhabee tan nyaadhee na gaggabse je'eenii kana booda xiqqoo bayyanatee waggaa turu ammaa kaa bayyanattee na sobii jeen namni kun jechaadha badhaasoo. Jennaani badhaasoo barii qaatan si sobee ani amma manaa hin ba'ee hin beelofne hin dadhabnes beelas hin qabu midhaan gaggabee midhaan nyaanne waggaa siin jedhu sana si sobee qaataa sobamtee maala si soba jedheen jedhama. Egaa badhaasoo sobaan akkanatti karaa namni hin beekne namatti dhufaa jechaadha. Dandeetti sobuu qabaa, beekumsa qabaa, haala nama itti sobuu beekaa. Akkuma April zafuul jedhanii guyyaan sobaa sun hayyametti badhaasoo sobaanis hawaasa biratti nas soba jedheetuma murteeffatee deemaa maqaa sobaatis bahee fi anis nas soba jedhee inni ofirratti murteechaa waanis kanaan beeka. Egaa kuni waan irraa barannu qabaa nu agarsiisee tan amanaa ammas immoo tokkoon itti deebisaa badhaasoo sobaan biyyi jiraatu biyya gammoojjiidha. Biyyi gammoojjii kun yeroo baay'ee dheebisa qabaa, bishaan baay'een jiru gizee bonaa irra rakkatananii lagni fagoo fa'a jiraata. Amma nama horiin isaa dheebotee bishaan manaa dhabanii qe'ee ta'anitti qajeelee bishaan quluu wayii keechaa qabu nafa ofiitti irratti firfirseet nafa ofii jiisee warra kanatti qajeelee badhaasoo sobaanii waggaa dhufu badhaasoo sobaanii nama roobni dhaanii fakkaataa. Biyyi immoo goggogdee bootti dhufu maalibboo eechaa bishaanuu dhabne ati bishaan keessa seentee coollofte bishaaninii waggaa jedhaniini gaafatanii duumecha xiqqaa tokkotu mul'ata achi gadi ilaaleeti bar nama dinqaa hojii waaqaa nama dinqaa amma tulluu gamaa kana cinaa rooba akkamitti roobee achitti roobni kun hin nadhaanee galaanni dirree gara galchee lafti hundi bishaanii yaa warra kanaan. Amma warri kuni warra bishaan dhabee dheebotee rakkatee ganaa boru deemnee waraabbanne jedhee taa'u ammuma hoosan qarbata jedhan kan bishaan itti waraabbatanii qarbata kan harreetti fe'atanii loo walitti qabanii bishaan obaafanna kan jedhan qajeelchan gara badhaasoo sobaan roobe isanitti qajeelchan. Isaan amma rakkina dheebuu bishaanii waan qabaniif badhaasoo sobaanii namni isaa jiidhaa waan ta'eef rooba keessa dhufe kan jedhan malee badhaasoo sobaan akka nama sobu irraanfataniiru. Waggaa kanaa itti gamas oofanii
badhaasa sobaan hin deeme bira. Kana nama wayititti dhufanii abboo echa ooftanii galgala gizee maleedhanii lagni hin jiru bishaan echaa waraabbatu deemtan jaan namni wayii kan itti dhufu. Maal ibboo asii bakka kana biyya kana kunoo tulluu kana jala roobe galaanni waan biraa je'anii horii kana dheebuu qabna bishaan obaafannee bishaanis waraabbanna jennee deemna. Yaaniin nama kanaan. Namni kun immoo gara sumaa dhufe gara roobe jedhama isaanii maal ibboo ani achiin dhufne rooba maaltu jira? Duumechuun jiru rooba echaa argitaniiti roobatu jira jettanii deemtanii. Eenta kana isiniin jedhe badhaasuun sobaadha. Amma hoggaa kana yaadatan. Badhaasuun sobaan akka isaa sobe. Amma namichi itti koflee akkamitti dubbii badhaasuun sobaadhaa qabattanii too deemtarree isinii yaa'anii jarris akka sobame beekaniiti horii isaanii oofanii qeetii dacha'anii jechaadha. Kana badhaasoo sobaan akkuma guyyaa Apiriil 4 jedhanii sobni hayyamame sanitti nama hawaasni soba hayyamee fi beekamtii kennee fi ba'inni sinas soba jedhee murteeffatee ka'ee waggaa badhaasoon sobaanii isin sobee isintu itti gaafatama jedhamee akkuma guyyaa Apiriil 4 sanitti beekamee jechaadha badhaasoo sobaanii. Kanaafuu sobuunis dandeettii barbaachisaa duubarra sobni hin beekamaa garuu hagasitti namni dandeettii qabu sobaan nama amansiisee namarraayis fayyadamuu danda'a karaan taanettis nama ofee nama miidhuu danda'a. Kana soon jedhu sobni filatamaadhaa miti karaan dhaqa sobanii gala nama dhibe ja'a badhaasoo sobaanii nas soba jedhee too gara biraatiin beekamtii ofii kennee hawaasatti himatee deemuu isaan malee oduu akkasitti himatee nas soba jedhee himatee deemuu baatee uffatee dhugaan dubbadha jedhee too sobee caalatti nama aarsaa hawaasa birattis nama jibbisiisaa fudhatama nama dhabsiisaa garuu badhaasoo sobaan nas soba jedhee dhugaa ofii himatee nama deemee waan ta'eef namni badhaasoo sobaadhaan sobamee ofitti qaanaa malee ofitti gadda malee badhaasoo sobaatitti hin gaddanii. Hawaasa Oromoo kana keessa wanna baay'eetu jira. Sobaafillee iddoo kennee akkuma faranjiin Apiriil 4 jettee guyyaa tokko guyyaa sobaa goote sanitti Oromoonis nama tokko nama sobaa hawaasa sobee akka hawaasa kana of eeggannoo dandeettii hawaasa kanaa ittiin madaalu yookaan immoo namni of eeggannoo ittiin baratu nama sobaallee beekamtii kennanii fi haala kanaan hawaasa keessatti jiraataa akka ture waan akkanaa akka jiraatu turan isinii dabarsaa. Ammaaf kanuma irratti dhaabaa galatoomaa.